Fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo hundumti keessanuu baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan dhufee jira. Koomentii keessan reefu laalaa jira jechuudha. Koomentii baay'ee na barraa'ee jira. Akkuma beekamu ji'a kana keessa viidiyoo yeroodhaan gadhiisaan jiru baay'ee tureetan jechuudha kan gadhiisaa jiru. Sababni isaatis yaa'u haalli naaf hin mijanne baay'ee keessanitti isinitti maataan jira gara imootiin illee gara telegiraamiitiin maaliif baddee warranaan jettaniif isiniif deebisee jira. Gara WhatsApp immoo WhatsAppidhaan warri isin hin deebisne dhiifama naaf godhaa. WhatsApp hin seenuu hin deebisuusi. WhatsApp seenee hin beeku. Kan Itoophiyaatti galee sirumaaf WhatsApp fayyadamuu dhiisee jira jechuudha. Garuu imo fi telegiraamidhaan warra barreessitan messenjeriidhaan warra barreessitan akkasumas immoo maqaa feesbuukii keetii please nutti himi kannaan jettaniif isinitti hima jechuudha. Nagaa keessan miti yeroo jalqabatu gara chaanaalii kanaa akka dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuquudha. Yeroo hundumaayyuu viidiyoon kiyya tattamaan akkasiin bira ga'u godhuu ni dandeessanii viidiyoo chaanaalii kootiin jechuudha. Wanti gadhiifamu waa'ee jaalalaa akkasumas immoo waa'ee yeroo aaraa yerootti wal qabatee koomentiin isin naaf barreessitan irratti gaaffii keessa isiniifan deebisaa. Akka waan akkasitti jechuudha wanti nani chaanaalii kiyyan gadhiisu jaalattanii gaaffii warri na gaafattan na kabajanii ta'u jechuudha. Guddaa isin galateeffadha isin jaaladha yeroo hundumayyuu akkas isiniin jedha. Ammallee ijoolleen gara haaraa taatanii YouTube qabdan maaloo subscribe nu goosisi subscribe live seenitoo subscribe nu goosisi naan jettanii warri na gaafattan jirtan jechuudha. Egaa kana duraan viidiyoo akkasii baay'een hojjedhee jira jechuudha. Sababni nuti warri ijoolleen Oromoo jechuudha afaan Oromoffaatiin hojjetan baay'een subscribe wal gochuun jaalannu, follow wal gochuun jaalannu TikTok irratti, Instagram irrattis osuma ta'eeyyuu jechuudha. Wal jajjabeessuun nu bira hin jiru jechuudha. Yeroo baay'een dubbadhee yeroo baay'een dadhabee kan dhiise jechuudha. Isin hin beektanii viidiyoo kiyya gara gadaan deddeematu ol dabarsaati ilaala. Yeroo baay'een dubbadhee jechuudha. Dhugaa isin jedha laayifii seenee koottaa laayifii irratti subscribe wal godhaa maatii wal godhaa wal jajjabeessaa gaaffii adda addaatillee gruupii uumaatii gruupii telegiraamii uumaatii waliif deebisnaa gaaffii waa'ee yuutuubiitiif namoonni qaban hin deebisnaa fi ijoollee keenya ni gargaara jedhee yeroo baay'een dubbadheera. Chaanaalii kiyya monetaayizii ta'eera. Monetaayizii godhadheen jira qaatanaa kaffalamuu seegaleera garuu warra kaffalamuuf hin jalqabne warra monetaayizii gochuun beekneef akka gargaaru yeroo baay'ee dubbadheen ture jechuudha. Garuu namni na dhaga'e tokkollee hin jiru sababii ta'eef hin dhiise. Anaaf rakkoon qabu yeroo nama mijatetti jechuun amma fakkeenyaaf halkan keessa sa'aatii tokkotti yookiin sa'aatii lamatti sa'aatii kanatti yeroo hundumaayyuu laayivii nan seenaa kootutti subscribe wal gootu sa'aatii kanatti jedhee osoo nani intini jedheeti gaafa tokko dhufan gaafa lammataa dhufan yaaleen tures inna kanaaf isin nuffisiisa jechuudha wanta akkanaa. Dursumaa maayidhaan wanta akkasii ijoollee Oromoo keessaa wal jajjabeessuun hin jiru jechuudha. Wal bira dhaabbachuun lola irratti bichaadha isaan kan argaman. Arrabsoo irratti, lola irratti, karaa cufuu irratti bakka seeraan ala wanta ta'e irratti ni argamu. Seera qabeessa karaa wal gargaaruu yookiin wal jajjabeessuu lammii ofiitiif dhaabbachuu bira hin jiran jechuudha. Ani hin argine dhiifama naaf godhaa. Warri maybe amala akkasii amala gaarii amala wal gargaaruu qabdan jiraachuu dandeessan garuu sababii warroonni dadhaboon yookiin immoo wal gargaaru wal jajjabeessu warri hin barbaanne jiraniif jecha maqaa keessanii wajjin hin baduun qabu. Garuu yaa ta'u iyyuu malee baay'inaan irra caalaan namoota wal jajjabeessuu hin jaalanne namoota waliin kabajnedha waan ta'eef wajjiniin maqaan keessan deemuu isaatiif dhiifama siin gaafadha. Dhugaa isiniin jedha. Okay, ani chaanaalii kiyya monetaayizii ta'eera nan galchuu jedhee dhiisuu nan danda'a. Garuu immoo dhugaa isiniin jedha. Namni kamiyyuu osoo hojjetee jijjiirameeti baay'ee tokko natti tola. Ani kiisii kiyyaa miti kan kaffaluuf maal na galchan? Nama tokkoof yoo kaffalame ana wanti narraa hir'atu wanti narraa qannafamu tokko hin jiru sababii ta'eef baay'ee natti tola. Odoo isinii kaffaleeti YouTube baay'ee natti tola. Hojii tokko hojjettanii odoo bu'aa argattaniiti baay'ee natti tola. Intan gammada malee nama wanti na gaddisiisu yookiin immoo wanti na aarsu tokko hin jiru jechuudha. Garuu baay'inaan mee ilaala. Dhugaa isiniin jedha gaafa TikTok irratti baatanii toosin wanta bilqinnaa yookiin immoo wanta fudhataman qabne haasoftanii fooloon keessan baay'ee dabala viewun keessan baay'ee dabala. Gaafa si waan gaarii
wanna nama barsiisuu danda'u lammiin tokko gargaaruu danda'u yeroo gaafa isin dubbattan namni isin deeggaru hin jiru kophaa keessan dhaabbatanii haftu jechuudha. Inna appaan komentii kana naa barreessan nama 2-3 jechuudha. Ofii keessanii jaalalaaf deebii waliif deebisaa turtanii komentii keessan argeen jira. Ana baay'ee natti tola rakkoon qabu sa'aatii natti magaru sa'aatii kana aga kanaatti natti tola nutti tolaati sa'aatii kanatti live nuuf seenii sa'aatii kanatti subscribe wal gochuun nutti tola gaafa ittanii tolsin ofii keessanii murteessitanii komentii irratti na beeksistan rakkoon qabu. Haala mijeessee ani viidiyoo live seenuu nan danda'a jechuudha. Dirqama ana ta'uu iyyuu qabu dirqama ana biratti qofa osoo hin taane osoo haala pirogiraamii qabsiisnee fakkeenyaaf namni tokko haala live seenee isa biratti follow subscribe wal gootanii borummoo abbaan bira namni bira live seenee live isa biratti subscribe wal gootanii iftaanis akkas tokkoffaa viidiyoo view keessa isiniif baay'ata lammaffaa subscribing keessa isiniif dabala warri sa'aatiin guunne sa'aatiin guuttu warri YouTubein keessan qarshii hojjechuu jalqabe immoo yoo qarshiitti isin lakkaa jechuudha. Kanaaf fakkaata wala gargaaru dubbadheen jira dadhabeen jira dhugaa isin jedha waa'ee kanaa odeessee nan dadhabe sammuun kiyana laafe dhugaa isin jedha. Inna mi wala gargaaru ifamnaa godha yeroo tokko. Akkasi isin jechuu barbaade jechuudha. Wala gargaaru, wala adeeggaru, wala hordofnu keessattuu warra YouTuberii haaraan immoo baay'eetu jira jechuudha. Ijoollee YouTuberii haaraa ta'an akkasumas sa'aatii akkamitti akka guutuu beekan kan hin beekne akkamitti waa tokko kan hin beekne jechuudha. Waa'ee YouTube sa'aatii akkamitti namni baay'een keessaan sa'aatii akkamitti guuttatte jedhanii YouTuber haaraa kan ta'an warri gara Telegiraamiitii fi Imoodhaan nagaafatan nama hedduutu jira jechuudha. Okay, ani nuti yeroo sanatti jechuudha guruupiidhaan kan kunni akkuma nama isin jedhu kana jechuudha guruupii humnetti live namni tokko seena live irratti subscribe wal goonaa sa'aatii waliif laallaa ammas namni tokko seena ammas nama biraa akkasitti jechuudha nuti sa'aatii kan guuttan. So ammas haala saniin warroota YouTuberii haaraa ta'aniif dhugaa isin jedha YouTuberoonni kun YouTuberoota amma haaraan dhufaa jiran kun YouTuberoota beekamoo kana dura darban caalaa kan beekumsa mataa isaanii qaban waan ta'eef osoo gargaarree osoo isaan bukkee dhaabbannee haala monetaayiziitti godhatan itti himnee waan hundumaanuu gargaarretti namoota jajjaboo turanii jechuudha. Kanaafuu walaa gargaaruu isin jechuun barbaada. Subscribe wal gochuu irratti wal deeggaruu irratti gonkumaa duubatti deebi'uu qabnu subscribe walaa goonu sa'aatii isiniif mijatu immoo natti himaa akkuma duratti isiniin jedhe sa'aatii kanatti yeroo live seenee sa'aatii kanatti immoo subscribe wal gochuudhaaf sa'aatii kamitti akka isiniif mijatu isintu beeka waan ta'eef natti himaatoo ani live nan seenaa dhuftanii nama biratti subscribe wal gootu jechuudha. Akkasumas immoo boru nama biraa biratti iftaan nama biraa biratti akkasitti haala saniin wal jajjabeessuu hin dandeenye salphumatti kana fakkaata jechuudha. Gaafii ati qabduuf gaafii keessi deebisee dhita yaada wanta siif hin galle yoo jiraate immoo komentii jalatti naaf barreessi. Turtii gaarii isiniif jaalladha. Yeroo jalqabatu gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo dawul milikitii yookaan immoo mallattoo bilbilaa san gadhuudhaaf viidiyoon atattamaa yeroo hundumaa yoo akkasiin bira ga'u godha. Turtii gaarii isiniif hawwachaa.